Maalifi waan diinaa ol gumcaa jedhamu jechuudha. Isaan nan dhufe isaan biri sate biriin irratti nan galchee isaa gaafa nuuf hojii waan taqabbalanii kun jiru ofii gaafa galchee jiru bare kan arginu biyyaa jechuudha. Kayyee erga dhuftee kaatee ati fi isheen mana tokko keessa waliin jiraatan moo hin jiraanne? Isheen mana kontiraataa jirti. Mana kontiraataa. Ani mana ijaarsa. Mana tokko keessa gonkumaa wajjin jiraannee hin beeknu. Mana tokko keessa ati fi isheen gonkumaa waliin abbaa manaa fi haadha manaa taatanii hin jiraanne jaalallee malee akkasidha? Jaalallee ta'e akkasii. Yeroo obsee sun rakkoon qabu maal yeroo wal arguun normaal rakkoon qabu wanta biraan gaafachaa rakkoon qabu suni sana ni beekne. Inumtu jechuudha wal arguu kaa'ee akkamitti wal arguu didu. Ammas waan biraan si gaafachuuf jira. Atii fi obseeni mana tokko keessa waliin hin jiraanneetti haadha manaaf abbaa manaa miti nuti jaalallee waliiti jette. Miti? Isin lamaan waraqaa gaa'ilaa hin qabdanii? Waraqaa gaa'ilaa nuyi gandarraa hin qabna. Yeroo sana jechuudha. Waraqaa gaa'ilaa gandarraa sana akkamitti godhattan? Eessa biyyatti godhattan moo isheen waa jirti? Atoo biyya jirta akkamitti godhattan moo Dubaayitti godhattan? No, Dubaayitti hin godhanne. Isa akkamitti hin godhanne beektaa? Gaafa ishiin biyya kana dhufuudhaa kaatu qidaamee wal barree gaafa jimaataan deema gaafa naan jettu kottu naan jetti. Ani sin amanuu naan jette. Ani sin amanu waan naan qabalee ganda keenya dhannee ofuma keenyaaf waraqaa ani hin beeku si jamar waan akka gaabicha maal akka ta'e hin beeku si jamar. Ofuma keenya waliin dhannee faramsiisnee na faramsiistee waraqaa tokko nu kennan lamaan isaaniitu. Kanaaf ishiidhaaf. Samaanaa qabdu jechuudha. Ati fi isheen haadha manaa fi abbaa manaati samaanaa qabdu. Akkam beeku. Akkas gooteet akka jimaataa ishiin dhuftee jechuudha biyya kana. Okay. Amma ati fi isheen wal bartanii torbee tokkooti ati kan dhufte. Garuu isheenoo wal duukaa dhuftan sin. No, biyyatti wal barreeti akka qidaamii wal barreeti. Qidaamii wal barree akka ishiin biyya dhuftu ani suma hin beeku. Dura dubbadeen jira. Garuu ishiin natti hin himne jechuudha. Ishiin beeka malee hin beeku. Qidaamii wal barree sammata guddaa ooltee hojjaa lama hoola garree. Hojjaa lama hoola garree roobii moo deemnee akkasiisan wantoota waraqaa san goonee gaafa jimaataa ishiin biyya kana dhufte Dubaay. Dubaayin biyya kana dhuftee tooni ji'a saddeet gaafa guuttuun dhufeen. Hayyee asirratti gaaffiinsi gaafadhu waraqaa gaa'ilaa kuni anis godheetan jira gaa'ilan qabu. Waraqaan isin godhattan kun garuu waraqaa TV isheen qofti waliin farramtan otoo hin taane ragoolii jira. Nama gurguddaa beekaa jechuudha. No, omtuun beeku. Anaaf ishii bichaa dhaqe. Nam tokko hin jiru. Okay, ragaan qabdanii waraqaa gaa'ilaa kanarratti? Hin qabnu fakkeenya danda'e tooni akkas goone. Kan jiru. Okay, rakkoon qabu. Erga akkas ta'ee amma waraqaan kun akka haadha manaatiif akka abbaa manaatitti jira. Isin walitti jechuudha. Qabeenyi keessan illee walitti jechuudha. Mariin keessan manni keessan tokko jechuudha. Dubaayin dhuftanii wal loltani moo waraqaa kana tarsaastaniiti moo waan waliif baastan maallaqa walii kennitan adda baafattanii adda qoodataniiti moo akkamitti gargar baatanii isheen nama biraa jaallatte? Ati yoo akkamitti? Asirratti. Beeri na bira ni jira bar cufi lubbuu. Cufi ni jira bar na bira isumaan gaafachuu jira. Asirratti waraqaan keenya kan tarsaan ofuma keenya tarsaan isumarratti ofuma keenya asumatti jechuudha. Caaluma jettanii waraqaa tarsaastanii isin lameenu. Wallollee wal taarreeti ishiis qaaddadde anis qaaddadde ganne. Warri waraqaa kanarra jiru hin beekanii ragoolii waraqaa keessan kanarra jiran isin adda ba'uu keessa fakkeenyaaf ani gaafa abbaa manaa kootiin jaalallee kootiin gaafa waliiku gaafa jalqaba isa waraqaa kana barreeffadhu nama gurguddaa ragaa godhadhee tanan hiriyaa kiyya soo ta'e jechuudha. Gaafa jaalallee kootiin waliikus hiriyaa kiyya sun naqee dhaabbatee mallatteessee namni sadeen asirra jiru sun jechuudha. Mallatteessetti kananii isin akkamii waliiktan akkamii callistanii kara daddanii dhiistanii sokkitanii isin lameenu. Lamaanu aarriti ishiin aartee wallollee bakka yeroo halkanii guyyaa ciqiciqii ta'e jechuudha. Sama kanatti kan adda baane jechuudha ciqiciqii waan ta'eef jechuudha. Ishii dura tasaasee. Daan ragaa ofitti hin bahin dhugaa waaqa jiraata. Deebi'ee dubatti isa gaafa sin lamaan dhaqxanii mallatteessitan sani seerri seera qaba.
ragaa malee siin mallatteessu. Atis nama meeqabdatti? Isheen nama meeqabdatti? Namni dhugaadha siin hin jedhu. Akka waan gazzaba ishiitti nyaattee sana ragaa ofirratti hin beekdaani. Sirreessaa haasa'e ani kan maafanan. Ela dhaggeeffadhu siifan rakkoon hin jiru qaddaduudha malee waraqaa qaddade malee wannoon isaanii akkuma jirutti jira. Hirmaan isaanii akkuma jira. Waraqaan sun rakkoon hin jiru. Garuu amma isaa miti gaaffii kee itti fufee seena. Hayyee gaaffii ani qabu amma as kanarratti waan tokko qofaan si gaafadha daanii koo. Isin lamaan waraqaa kana biyyatti godhatanii dhuftanii biyyaa gaafa dhuftan haadha manaa fi abbaa manaa malee isin jaalallee walii konkuman jedhamtan. So akkamitti maallaqni mucattii kanaa sirra hin galle akkamitti mucattiin kun konkuma maallaqa sitti hin kennine silaa jireenyi keessan gojoon keessan walitti silaa akkamitti isheen nan fuunee jechuu dandeessi. Asirratti akkuma dura tun ibse ishiin dallaa naa qopheessela nabbirii si kaffala kootu naan hin jedhe ishiin humnaan hin dhufaanii si Dubaay hin jedheen dallaa na fidu naa barbaadi nama mana beektoo jiraata Dubaay hin jedhe mucaan na agganaa nyaate mucaan dhufuu danda'a baay'isuu amma bilbila waan dhabe malee jechuudhaan si galee na agganaa nyaate naan dhufee wanti birii tokkotti kee tokko hin jiru wanti birii ishiin irratti galee tokko hin jiru argan dhufee immoo ishiin mana kun taa'aa jirti damoon ishii kuma tokkoo fi birii 50 Higale damti. Gaho jesa ni kana wala drone fishin. Jesa di wenje lama. Au erbiya kana femo ka ujinture jesa de duwa. Ya kana feto ne chip. Higale damti kana chat. Okay, gafi to kusi dabalitinin rayane sasiya. Lubbu sena. Waye gaafin dhugaan wande anjiru maal beekta akka obseen naan jettetti yeroo inni mana ijaaza taa'ee jirullee obsee gargaaraa ture ishii tanas seef naa godhichitti hanga waraqaan keessi hojjetamu daani obsee si gargaaraa ture waraqaan kee maallaqa ishii si hojjetame hojii si galchuuf ijoolleen ishiin itti iyyaa turte itti bu'aa turte har'a ishiidhaan ragaan ba'an maaliif beekta lakki dhiisi lakki taa'e osoo jedhaniinu kana hunda aarsa kana hunda sirra kaffalaa turte waan ta'eef kanaafi laal boru addunyaa kanarraa hundi keenya iyyuu hin galla obseen hin jirtu ettee dhugaan dabsin gadaamessa haadha keetiin si qabe dhiiroo homaa bakakkaa danfaa homaa sirraan qabu dhiiroo gadaamessa haadha keetiin si qabe ati yoo ilma dhiiraa taate na fixachiisi ani bar waan ishiin natti mattee sitti maa jira ati dhuguma Ragao fidatte rakkoon qaba akka waliin nagaa jiran deesse natti kennuu shi maallaqa akkas gochuu shi ragao qabatte aajiroo daani karagaan kee kinoo natti kasiis hoggaa kaan immoo waanin taane kuma naase jette miti waan afaan ishirra dhageessitti maa dhaqar jette amma hiriyoon shi natti maan jira sagalee shi fiti waraqaa fiti Ara lakki di sakatti ija so giddan. Dani koi gaaf. Oi ragaa fiti kamal wanan taane naan jetta. Waan taane sini. Tokko akkana jette meerini duraani yeroo sama aga kana waggaa kana lamaan kana guutuu eessa turte shi maaliif hin gaafanne erga adda baane waggaa lama maallaqa kana jennaan na eegi xiqqoo shi jedheeni jetteerti. Maallaqa si gaafattee maallaqa sirraa qabdu san naa kennennaan na eegi xiqqoo shi yeroo naa kenne jetteeni yeroo san eegaa jirti kanarratti aga kana guutuu waggaa lama jechuun xiqqaamte waggaa lama adda baane aga kana jidduutti jechuudha. Kanaaf ati kanarratti atis waan jirtu jira ragaa waan beekta dhugaatti yoo ta'e dhugaa dubbadhu ragaan jiraates ragaa qopheeffadhaa jettee ishiin akkas naan jettee ishiin akkana naan jettee inni akkana naan jedheeti miti amma ragaadhaan deemama khalaas. Isiin amma lubbuudhaan hin jirtu yaa kanas jettee sanis jettee nuti wanna beeknu hin qabnu meerii dhugaatti meeriin amma barreeffama ishii sagalee ishii qabaachuu dandeessi beeza wayi kanarraallee ragaa dhaba ooshin ammatti miti seena inni wakkachaa jira borummoo hin qaanofta daani ani gadaamessa haadha keetti si qabe siin jedhe laal waan salphaa siin hin jedhe dhaggeeffadhu asitti ma sirriitti jechuun wanti na kaafanis tokko hin jiru wanti ni kaafa tokko hin jiru yoo ragaa qabaatte ragaa kee fidi yoo ragaa hin qabaanne immoo wanda gatu ani fi obseen ne jasa de wajin turre jasa de bura daban dhaggeeffadhu wanta wajin nyaanne fi wanta wajin nyaanne wanta ragaa tokko hin jiru jaari wajin nyaanne wanta dhaggeeffatu ni waasre kwatu bari kwatu ayalatti wanta si qabda si goote kas goote na gite tokko yoo ragaa hin qabaanne
waan tokko naasi tokko dhaggeeffadhu. Kan dura viidiyoo hojjechaa turte viidiyoo baay'ee waan ta'e dubbattee waan dubbii adda hin baafne kan dura viidiyoo baay'ee hojjechaa turte. Namoonni illee wanta nani kuma hin qabne wanta nani hin beekne narratti hojjechaa tura viidiyoo jechuudha. Kanaafuu kanallee kana hubatan. Maaliif kana osoo hin taane wanta amma nu baruu qabnu haqa mucayyoo akka ba'uudhaan barbaadamu si galee. Haaqni mucayyoo akka ba'u tokko faadatti. Achis taatee ta'e haqa mucayyoo baasa. Haqni mucayyoo haa ba'u. Har'a boros ta'e. Asirraa walitti waan tokko bu'aan qabu kullaa. Daani Yesuus sirriidha amma ilaa. Amma isin lamaan sila akka hakni tokko sibira jira kan sibira jiru awwaalame taate dhugaa birashii barbaada. Ani Qoy lubbiyye dhagai daani hangaati mana ijaaza teechu si gargaarte hangaati hojii galtu kaameraa maanii hanga taatu ofsee si duukan jirra hin turre dhiiroo. Okay, dhaggeeffata. Qoy beerii akkas goono beerii koo. Lala walubadda asirratti baay'ee wanta nani asirratti sin gidduutti dubbachuu barbaadu waan tokkodha. Jalqaba dubbadheera ammas nan dubbadhaan. Yohaannis akka nama tokkotti dhugaa ulfaadhu rabbi. Maaliif jechuu barbaadeetananii haqni ishii sibira isaa jiraatu maallaqni ishii haa jiraachuu baatus as dhuftee uummata hunduratti akkasitti yaada jiru nama kana hubachiisuunsaa anaan akka kootti natti toleera. Lammaffaa inni kan biraa immoo dhimma maallaqaa yoo ta'e immoo keessaanis haa ta'u karaa barbaachisaa ta'een mucaa kana hordoftanii gaafattanii harkaa fuudhuuf hin danda'ama hin dandeenyas. Mucaan kun yaada isaa qajeelaadhaan dhufee asirratti kana wanti jiru kana immoo akkanatti wajjin turreerra kanarratti immoo addaan hin baaneerra waraqaa qabnas waraqaa keenyas immoo addaan kunneerra jedheera. Mucaan kun ifa bilisaan nutti haasa'eera. Dhimma maallaqaa yoo ta'e immoo waan tokko dubbadhaan asirratti. Mucaan kun Saami waraqaa cituun bara addaan baanii nan xumura al tokko jooni nan xumura. No. By the way, yeroo namni dubbatu sinin kabaja sin dhaggeeffachaan ture waanan jechuu barbaade narraa hubadhaa. Dhimma waraqaa ni dubbachuun barbaanne nama asirratti. Maaliif waa'ee yoonii akkuma amma jettaniyyuu hordofaati beeriin jechaadha. Beerii tan kennan masani. Beeriitu dubbachaa ragaa qubsaa wajjin mucaa kana faana egaa wal gaafattanii asumatti nuuf iddoo barbaachisaa ta'e. Mucaan kun amma si kaade yoo ta'e mucaan kun yooniin si kaadeera yoo ta'e ragaa qubsaa wajjin asumatti risiisiin jira miti. Kanaaf risiisii sun faana nuuf iddite mucaa kana gaafannaanii waan ragaa qabus waan ragaa hin qabnes walitti yoo haasofne wal faxxatuu ta'a waan ta'eef gaariin ta'u jedhee wayyaadhaan akka kootti. Garuu immoo wanti nuti gochuu qabnu waa'ee mucaa fi waa'ee mucaa kan biraati. Kanaan dubbachuu qabu isa kanadha. Asirratti immoo waa'ee waraqataa inni haasa'uu barbaadu waa'ee waraqataa jettan samaanaa harkaa isaan harkaan ofii cicciranii aaranii cicciranii inni achitti walii farraman achi jira achirraa waliin buusne jedheera. Garuu immoo ishiin isa sanuutti heerumtee jirti nama biraa wajjin jirti sagalee as keessatti kana waa'ee waraqataatiin gaafatamummaan qabu dhageessanii miti. Sababni isaa ishiin sana dhiistee waraqata sanachi gootee nama biraa waliin jiraachaa jirti heerumtee jechuudha. Asirratti amma gaaffii ani gaafadhu jechuudha. Qoy saami yeroo tokko asirratti amma gaaffii ani gaafadhu silaa waraqaa kana harkumaan tarsaasanii akkamitti ishiinis gara sannattee akkamitti innis waraqaa kana harkumaan tarsaasee akkamitti dhiise otoo maallaqni isaan gidduu hin jiru ta'ee otoo maallaqni ishii isa bira hin jiru ta'ee har'a intalli kun waraqaa tarsaastee isa dhiistee kara biraa kutte inni haadha manaas akkamitti dhiise harkaan waraqaa tarsaasee akkamitti haadha manaa seera walii kutii qabu bar kan beekamu amma seera biratti fudhatama kan qabu ragoolee seenaa asitti wanna tubachuu qabdu seerri an isaan godhatanii dhufan Itoophiyaatti. Asitti kan isaan fudhatan asitti kan waliin jiraatan erga addaan ba'anii boru biyya gallee adda baasna fa'aa jedhanii taa'u jiran taa'e beekuma sammuu fidneen gaafanna isa wayii jiraamudha. Koolaa seenu lubbu wanti nani gaafachaa jiru akkamiin callisteen jedheeni barani oo kan maallaqa si yoo ta'u sirra hin jiraanne ta'e dhimma isheeti jettee tumma oo ta'e malee maallaqa ishee yoo ta'u sirra hin jiraanne ta'e gaafa waraqaa sana tarsaastee aartee ishee sigistee nama biraa gaafa isheen jaalattu akkamitti kasasuun danda'a barka yeroo sanatti mucaan sun. So akkamitti callisee ni gaafatu asitti hin barbaanne jiraatu wajjin jiraatu sun barbaanne taanaan marga gabaasa qabu. Seenaaf ati sirriirra jirta dhaggeeffadhu namni tokko hanga seeraan waliin hiiknee seeraan akkuma wallan mallatteessanii fuudhanii seeraan hanga waliin waraqaa hin qabne mallattoo hanga hin qabnetti
yeroo walii kanillee ragaadhaan woo walii hiikuu baatan inni sun fudhatama hin qabu. Joo dhaggeeffadhu. Ishiin illee ambiraa fuudhuu hin dandeessu, inni illee ambiraa fuudhuu hin danda'u. Kana otoon mallattoo kana ofirraa seeraan otoon buusin. Dhagee joo wayisitti 1 minute. Okay, that's fine. Go ahead. Obseedhaan maalan jedheen beekta gaafa ishiin hiriyaa baafattu. Akkamitti osoo ati waraqaa kanan tarsaasin gaa'ila uumatte seerri akkasi gaafatu beektaa hin jedheen. Maallaqa kiyya osoo hin fudhatin akkamittan tarsaasaa naan jette. Okay? Ati maqaa dhiira tokkootiin osoo jirtu deemtee dhiira tokko faana jiraachuu seeran si gaafachiisan jedheen maaliif jalqabarraa waa'ee seeratiinan ittaasa'e gaafa ishii maallaqa guddaa akka mucaa kanarratti baaste natti himtu ragaa maal qabda namni kun heeraaf seeran abbaa manaa keetiin jedheen eeyyanii jetteet waraqaa qabdu na argite baaste viidiyoodhaan natti agarsiiste waraqaa yeroo sanitti achumaanan mucaa kana miidiyaarraan baasiin akkana gootellee jedhee si mormuu danda'a obseen jedheen anis kanumaafan hin tarsaasne maallaqa kiyya hangam fudhatuttan hin tarsaasne dhimmi kiyyaaf ka isaa nu jidduu jaalalli hin jiru garuu qabeenyi jiraa naan jette argite amma inni akkasitti kan mormachaa jiru ishiin ol kaatee waan ragaa hin bahanneef kanuma wanti biraan jiru deebi'een dhufana eega ammas. Seenaa dhiifama tokkotti warbachuu barbaadde biree dhaggeeffadhu. Hundumti keessanuu seenaa ati ragaa qabaannaan daayirektii imbaasii kottuun gaafa sanyoo nu hundinuu imbaasiitti wal geenna waan ta'eef biyya seera qabdu seeraan bulla seenaa dhiifama ishii kanaaf amma isaanillee gadi bu'e jedheeni waan ragaa qabduun atillee gara imbaasiitti kottuun ragaa achitti haa ta'u siigalee biyyi asirratti wanti nuuf fiduu dandeenyu hin jiru waan ta'eef seera kottu isaanillee kottu jedhanii aniini gaafa sanyoo atillee kottu anis nan deema wal guuree deema irra waan ta'eef ragaa qabdu. Ishiin Beeruuti jirti. Beerii nazirti miti abdii. Beerii nazirti bar. Bakka bu'aadha namni ni jira laa saami bakka bu'aadhanii namni ni jira. Ani kan jedhellee kana dhala. Asirratti mucaan kun amanuu danda'a. Yoo ragaa qabaatte dhugumatti gaafa insaan qaban kanatti dhaqiiti ati dhaqiisa inni saadaqu achirrattis fudhachuu dandeessan baay'ee. Anan miidiyaa. Egaa akkana jettanii dhaggeeffadhu seenaa dhaggeeffadhu. Saami atillee kottu biree bu'ii gadi. Guruppii di kottu. Okay nan dhufa. Seenaa egaa akkana jettee ati mana kana dhimma kanarratti banuun qabdu ture. Dhimma reeffa micoo hordofaa jirra san xumurree itti deebi'uuf turre nuti. Argite? Anan fideessitti mufana ni meere. Anan miidiyaa kanarra fideef namni baay'een karaa keessatti barreessu anattis ta'e isattis miidiyaa kanarratti illee maqaasa isaa fi mucaa firoo kana wal bira qabanii tooni waan biraa anaasaa jira waan biraa kan isaan haasaa. Mucaan kun harka duushii keessa harka hin qabu. Gonguma jechuudha. Tokkoffaa kana akka ragaa ba'u kanan fidu. Lammata inni fuula isaaniitu wal fakkaate malee inni jaanisitti kun profaayiliin isaanii tiktookii isaaniillee garaagara suffirumaan jira. Kuni maqaan isaa Yohaannis digalee tokko kana akka ragaa ba'u kanan maallaqa sin fuune jedhe ani awwaanan keessa naasofsee hin fuune kanarraan qabdu jennaan kottu ragaa ba'i jedheen fide jechuudha. Uummanni akka dhaga'uuf akka ragaa ba'u kan fideessan. Malee ani waan sin achitti qabattanii fi kana walitti agganannaa ofii miti. Waa'een firoo kophaatti, waa'een kanaa kophaatti. Kuni waa'ee maallaqaa kan gaafatamuu dhufe. Waa'ee akkasii nama baasisan kan naaf yaa doshi keessa ko akka hin argan qabne maa eenyumtuun beeka maaliif maal jedhu no akkas jechuun hin qaban kaleessa kan isaa waliin dabarsan kaleessa kan isaa wal jaalatan waa'ee duwasii ammas wanti keessaan fixamu wanti isaan ragaa kana barbaaddanii hamma dhufanitti malee dhumni isaa asumarratti dhuman yaaddeena fidanii dhumanis hin beeksisan meerii soo taate isa anis isaasun bisamte warna anjita sinto na kappale mana agabbachu isa annati babar umman wajina wari okita beri nagacha sana kisa beri nagash group sana kisa dani dani wato mallaka kana fude dani ana kujal kabar rasini fuda wallahi lazim ni dani dambar nuti mana kenya wal fundura mana kenya kisa mata alla nimbe kasalle nimbe rana kusuli mallaka dugma tinati dra dana kabar tinita
Wata isaanii kaffaluun danda'amu. Wanti maallaqa. Sina amma wanti ani si gaafa dura daanii irratti maallaqa irratti wanti nuti itti shakkine jechuudha. Jarri kun waraqaa qabu haadha manaa fi abbaa manaati. So gaafa adda bahanii gaafa wan bahiin akkamitti dhimma seeti waraqaa kana tarsaastee deemte isheenuu nama biraa jaallattee jedhee otoo birrii kana walitti hin kennine ta'e otoo birrii wal biraan qabanu ta'e akkamitti dhimma seete dhiise isatu na ajaa'ibe. Isheenis immoo otoo birrii kana biraa hin qabdu ta'e mucaan kun nagaa mataa seeraan nagaa bachiisaan niitii isaati jettee Inni akkamitti maallaqaan waan irraa qabu jettee inni immoo yaani kana osoo hin gaafatin bu'e kanaaf guruupichatti nu dabalaati nutis waan kana dhaga'uu barbaanna baay'ee. Manillee dhaga'uu barbaanna. Seenaa maaltu jira seetanii dhaggeeffadhaa. Guyyaa isaan aaranii waan itti aaran illee nuuf hin ibsine ibsuus hin qabani. Guyyaadhuma tarsaasan sanarraa jalqabee namni sappaareet ta'ee jiraachuu danda'a. Sappaareet jiraatee divorce otoo hin godhatiin sappaareetiidhaan jiraachuu adda adda ba'anii jiraachuu jireenya ofii obsachuu hin danda'u. Garuu hanga guyyaa sanarratti guyyaa sappaareet ta'anirraa jalqabanii xalayaa yookaan immoo xalayaa seera qabeessa ta'e barreeffatanii innis seera qabeessa ta'anii biyyatti ergachuu qabu yookaan immoo harkatti qabaachuu qabu sila. Kanan taane taanaan ammas maallaqni inni qabuu fi maallaqni isaan qaban hundumtuu gana anduraanii sun sakatta'amuu qaba jechuudha. Anduraanii anammaa jedhamee sakatta'amee adda adda ba'u jechuudha. Kanaaf seerri akka seeraatti dhiyeessinaaf garuu mucaan kun as dhufee Biyyan jira bara isa kana buusan. konfidensiidhaan mucaan kun as dhufee deebisuunsaa Mucaan kun dhumatti otoo shakkii ofirraa qabaate